Rakkoon qaban affaatu natti fiddan. Okay, gaafii takkaas gaafadhaa aanuu gaafii ibsinaan jettee jirtaa. Sumayyaan eessa dhalattee eessa guddattee namoonni hedduun gaafii kana waan hin kaasondeef irra guddaan Sumayyaan Shawaadha jedhanii gariin Arsiidha jedhanii sawaan kana meetilleen kanaan wal qabsiisee akkuma irra guddaan keessaafuu gandi soddaa kiyyaa maqaa kee hin beeknu maqaan kee hin jaa'ina gaafachaa turanitti atillee irra guddaa namni ijoollee Shawaati jedhanii garooti asliin kee Arsiidha akka walii galatti mee of ibsimeetis. Maqaan kiyya hin beekani hundi isaaniiyyuu duraan Zinnaashee ammoo Sumayyaa Tasfaayeen jedhama. Dhaloonni koo Arsii Bahaa godina Arsii Bahaa godina Arsii Asallaa aanaa Duddutaa Gendaaminyaa Dabballoodha. Arsii Bahaa keessatti naqadhee kanan jiraadhu ammoo Ameerikaa kan fakkaattu Yuunaayitid Imiraatii keessan jiraadha. Maali Ameerikaa fakkaatti? Dachi qabaatu. Baay'ee bareedduudha. Haya, gaafii biraan hin qabdanii? Gaafii hin qabu dhaqeef tadeen jiraan kana waggaa. Galatoomaa nu gaafachuu keessatti. Atilleen kallattiidhaan dhuftee gaafii deebisaan hojii godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee si galatoomfanna. Soddaa keenya galatoomaa. Galatoomaa guddaa siin galatoomaa. Amma maal dharee nagattanii deemuu feetanii bakka? Rakkoon qabu barullee boqonnaa qaba alhamdulillahi guyyaan garuu guyyaa bireedha silaa baruu boqonnaa qabaachuu baadde anu taataan kute akka tasaa alhamdulillahi baruu boqonnaan qabaa baruus iftaanis no rakkoon qabu waliin turuu dandeenya sanif inshaallah obboleeyyan keenya nama biraallee affeerree gammachuu tanaa akka nu waliin qooddattan ni goonaa deemaatii waliif ta'uu wala. Abshira akkasii komentii ilaaluun gaarii miti. Akkasii inshaallah obboleeyyan keenya hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha baay'ee takka ulfaadhaadha. Wayyooma baay'ee takka ulfaadha sin jenna. Okay, Sumayyaa itti ufa tapha keessa itti ufa. Sibara dhufna kaa'u. Amma walumaan jirra bara. Yani beewwannan isinitti haasofna jalaa bare bara. Na haasofsiisanii isinis. Irraa kafaladhee? Walla narraa kafalattanii. Abshir isiniin deebisa. Gammachuu keessa. Maafan boosa? Obboleeyyan keenya koppii linkii godhadha. Abshir ni deebisna inshaallah. Mana tokko ni deebisna. Isinis geerota. Isinis geerota si wajjin gammadaa jirti. Saniif inshaallah kanaafin asinitti seenne. Inshaallah mana tokko deebisna. Kanan jedhu mana keessanii nu fashi? Nu seensistanii? Yaa tikeetii seentagaa tikeetii. Haye ijoollee mee guyyaa kana inni hin fedhu rankaa'ina. Tikeettiidhaan hin seena garuu hin seene na guddistanii? Rakkoon qabu si guddisna. ما فيش مشكلة. اوكي سيبقى عباتي خطة القدر ان شاء الله. Okay. Baiknya sinimbasu simba. Baiknya sinimbasu sontane. Sontaan jibbuuta biraa guddoo kana ragaani. Bakka inshallah dhufna shi. Garuun turin gaa'e anis ni deemu yookiin. Yoonaan isin hin jimadha garuu isin hin nadabashi.
yaa geema kana hedduu taphachuullee hin jaalladhu. Itti madda kan waan ta'e dhaammadhaa isin jedhe. Waan shirrii kenna irraan Asii jammaree shirrii qabdi. Gabbara malee sammas waa bira barbaade. Dubartii hojjetti hin qabdi. Arsiin keenya akkoo maasii fakkaate waan kam yoo godhan gabbara malee hayyeen jedhan. Kan dubartii Amma inni sinsila jedhaa wanta hundi gabbaruu qaba jechuudha. Dhageessanii dhugaa waa barbaadu. Maal jettame? Laala akkana ture. Ijoolleen takka takka akka aadaa arsiitti isin faarsaa oolan. Takka takka dammoo tokko tokko immoo akka aadaa arsiitti akka arrabaatti waan fayyadamanii jira. Yeroo san laalanii jechuudha yoo maqaa keessan akkasiidhaan bo'aan ture keessumti koona dadhabeedha. Guyyaa irraa waa lamaan oole warroonni soddaadha jedhanii isin kabajanii isin jaalatanii isin faarsan suni waan isin faarsanis gammachuurraa kan ka'een booda. Soddaadha jedhanii dammoo warroonni isin arrabsan sunillee keessi koona dadhabeen bu'aa oole jechuudha. Arra isin jalaa bu'aan oole. Kanumaafuu gabbara ittuma dhiisaa jechuudha. Walumarraa deeffatanii waan ta'eef kun isin faarsee kun isin arrabse waan ta'eef. Okay. Ayya rakkoon qabu kaayyame. Amma deemtaaf taaf godhiitu anaan namoosisi isiniifan adabu. fagaatanii kun isaan Maali nama si bira jirutti hin taaphaa godhatani. Mana godharee bilbilu babattee taphtaa gootu. Yeroo jalqabaatu geema takka taphannee geema taphachuu danfadhu. Ustaadha koo normaal nuti taphaaf yeroo dabarsuudhaaf banne malee geema miti waama biraati koo yeroo itti hin qabnu. Yaa akkas inshaallah yaa. Garuu si mo'achaan jira Sumayyaa si mo'achaan jira. Erga nama waattanii immoo bubbulee hin jiraa bara. Garuu geemii nama nama waattan jedheetu hammalee. Akkasii baay'ee takka galatoomaa ulfaadhaadha. Akka tapha keessatti uffaga. Afacha namoota isaan amma lulluudhaan koomanda isaanii nutti isaaraa. Isinitti immoo isinitti taasifudha wannan isinitti taasifatu naaf taafadde. Viidiyoo siraa cufadhu. Laa. Isin malaaluun fedha malee narraan cufatina. Uffata aadaa asitti uffattee jirtu Sumayyaa. Harargeelleen uffataan oolee, Arsiilleen uffataan oolee. Yaa argeen ture bara maashaallah. Ajaa'ibiin ta'e hundi niqaaba uffatanii maashaallah. Baay'ee takka bareedanii viidiyoo xiqqoo tokko argeen ture. Akka dheeraan isin argina. Yaa. Maafan puasa? Lambo. Lambo. Dabre bari rumbu. siraa guyyaan ture ijee galgala akkanatti Sira bu'atu. Lakki isaan hin bu'ani. Laa bishaan ijatti na naqxe. مشكلة زيادة. Haya, yoonan isin moo'e maalin isin adabata? Akka Simoonaan Simooyee bakka akkasuma beena. Geema jedhamu jechuudha booda. Sadiin dhaabbattu laa. Kinoo isin moo'e. Yaa xaafii leezimaa.
Yes, You know? yes. Kita kini tuh.